nu gargaaree guyyaa kanaan nu ga'ee jira. Waaqayyo bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Obboleessa keenya muleemee eebbisaa hundi keessan waaqayyo si eebbisa. Miyuutii irraa kafadhaa eebbisaa gooftaan isaa eebbisuuti. Gooftaan Waaqayyo si si eebbisu. eebbisu. Ayyaana siif haa dabalu. Eebbifame. Ayyaanni isaa, kennaan isaa, ulfinni waaqayyo waaqa keenya waaqa jiraataa sirratti haa dabalu, sirratti haa baay'atu. Eebbifame maqaa gooftaa Yesuusiitiin. Eebbisuusinis. Amiin eebbifame. Abdii sagaleen qophoofteerta hoo hin seenaan. Har'a dhannee ture Yiituu ture. Yiituun hin dhaqqabne. maal isinii wayyaree? Maal isinii wayya? Hin seentamoo hin seena? Keessa kee yoo guute seenii yoo guutuu baate immoo hin seena. Yookaan immoo adda irratti rakkoon qabu. Mashii daqiiqaa. Yaa gooftaan isaa itti jalqabeeti yoo itti fufsiise. Bakka daqiiqaa 20 fayyadama. Daqiiqaa 20 immoo sii kenna. Daqiiqaa 15 qofa ta'a. 20 yoo fayyadamte daqiiqaa 5 qofa ta'a. Rakkoon qabu sa'aatiin kan waaqayyo waan ta'e itti fufnee deemuu dandeenya. Kan koomiteesh gooftaan sana. Nageenyi gooftaa isin haa baay'atu. Waaqaan eegamne har'aan baane. Maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Ijoollee waaqayyoo adda bahanii jiraatu. Lafa hamtuu keessallee gaafa jiraatan hojii qulqullummaa hojjetu. Lafa qoreen itti baay'atu keessallee jiraata. Lafa mormii itti baay'atu keessallee jiraata. Lafa lolli itti baay'atu keessallee jiraate. Ijoollee waaqayyoo ulfinna waaqaatiif adda bahanii jiraatu. Maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. I think sagantaa torbee sadan irratti fakkaata. Ati maal godhaa jirtu kan jedhu sana. Waa'ee obdiyaatii fi tanaa mootii tokko waliin barannee turre. Ati maal godhaa jirta? Biyya jirtu keessatti lafa jirtu maal godhaa akka jiru hundi keenyaa ni beekna. Waaqayyo immoo ulfinna isaatiin yaamate hojii ulfinnaa hojii waaqitti gammadu hojjetaa akka jiru ni beeka. Torbee lammeessoo immoo gara Rihoobotitti ol ba'a. Rihoobota lafa mo'ichi jiru. Rihooboti lafa diinni itti dhaqqabeessu loluu hin dandeenye. Gara asitti ol ba'a. Rihooboti gaafa dhaqqabde diinni kee achi dhaqqabuu hin danda'u. Diinni kee dhufee si jira jilbiifata. Diinni kee dhiifama naa godhe si jedha. Inni kaleessa si ari'atu si sodaata si jedhu. Waliin barachuu keenya ni yaadadha. Akkasuma immoo har'a waaqayyoon nu gargaare. Akkas jedhamu. Abdii isinii dhiisuu barbaade garuu ergaadha waan ta'eef ergaa gabaabduu kana isinii dabarsa. Daqiiqaa gabaabduu isinii dabarsa. Ogeessa amanamaaf nama ogeessaaf amanamaa ta'e garbicha ogeessa akkasuma immoo yookaan tajaajilaa ogeessaaf amanamaa ta'e. Tajaajilaa ogeessaa fi amanamaa ta'e mata duree jedhuun yaada gabaabduu isinii qooda. Tajaajilaa ogeessa amanamaa. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Tajaajilaan ogeessiif amanamaan ergamatti kennameef amanamaadha. Hojiitti kenname immoo ogummaan hojjeta. Waan raawwatu kamiyyuu ogummaan raawwata. Sa'aatii isaa beeka. Sa'aatii isaan gubu hin hatu. Hin hatu. Ulfinna waaqayyoo irraa hin hatu. Sa'aatii waaqayyoo hin hatu. Qabeenya waaqayyoo hin hatu. Ergamatti kenname hin hatu. Amanamaadhas ogeessas. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf atis tajaajilaa ogeessa akkasuma immoo amanamaa ta'e. Tajaajilaan ogeessi maaltu yeroo kamitti raawwatamaa beeka? Tajaajilaan ogeessi guyyaan inni sirriin yoomii ni beeka. Tajaajilaan ogeessi yoomiyyuu qophaa'aadha. Tajaajilaan ogeessi lolaaf yoomiyyuu qophaa'aadha. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf ati obboleessa tajaajilaa
ogeessaaf amanamaa waaqayyoof ta'e. Isa waaqayyotti gammadu, isa waaqayyoon barbaadu, isa waaqayyo jaalatu. Isa sana ta'e mata duree jedhuun har'a waliin tajaajilamna. Waaqayyo nu gargaara. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irra kan 45 kaasaa 51 kan jiru waliin ilaalla. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 45 haga 51 kan jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 45 haga 51 kan jiru waliin ilaalla. Maqaa gooftaatiin dubbisa akkas jedha. Egaa garbichi amanamaaf ogeessi kan gooftaan isaa akka teknoloojii maqaa Yesuus inni teknoloojii kenna qoruu barbaadu maqaa gooftaa keenya Yesuus haa dhaabatu ni ajajna waan ta'eef xiqqoo teknoloojiin qoruu barbaadu maqaa gooftaatiin haa qabamuuti. Egaa garbichi amanamaaf ogeessi kan gooftaan isaa akka inni nyaata isaanii yeroo malutti isaanii kennuuf jedhe garboota mana isaa jiraatan irratti isa muudu eenyuredha? Garbichi amanamaaf ogeessi kan gooftaan isaa akka inni nyaata garboota mana isaa jiraniif yeroo isaaniif malutti amanamummaan isaaniif kennuuf gooftaan garboota mana isaanii jiran irratti isa muudu inni eenyudha? Garbicha akkamii? Garbicha amanamaa, garbicha ogeessa kan nyaata garboota mana san keessa jiraniif yeroo isaaniif malutti kan yeroo irraan gunne kan daqiiqaa irraan gunne kan yeroo isaaniif malutti nyaata isaaniif kennu isaanii qopheessa isaaniif kennu kan isaan nyaachisu kan isaan obaasu inni amanamaa ta'e inni ogeessa ta'e sun eenyuree jedha. Inni amanamaa ogeessa nyaata garboota mana san keessa jiraniif garboota inni bulchuuf inni muudama argate angoo argate sanitti inni fayyadame tajaajila haqa qabeessa tajaajila qulqulluuf amanamummaan tajaajila kennu inni garboota sanirraa sa'aatii irraa hiikanne nyaata isaanii kan irraa hiikanne hattuu kan ta'in tajaajila amanamaaf ogeessi eenyure kan muudama sana inni kennuufidha. Tajaajilan amanamaaf ogeessi sun garboota mana san keessa jirantu jira. Gaafa achirra muudame namoota isaan jala jiru namoota achi keessa inni bulchuuf namoota inni qajeelchu sanaaf nyaata isaanii barbaachisu ixa isaanii barbaachisutti sa'aatii isaaniif barbaachisutti akkaataa isaaniif itti barbaachisuun ka isaan nyaachisu ka isaan areeru ka isaan obaasu ka isaan beela baasu ka eegumsa barbaachisaa isaaniif taasisu ka inni muudamaaf ergama gooftaa isaa itti kennisaniif amanamaa ta'e inni eenyureedha? Inni eenyureedha? Tajaajilaan kun amantii qofaa miti. Ogeessummaa qaba. Ogummaa isaatiin sa'aatii kamiyyuu beeka. Sa'aatii garboonni ogeessonni isa jala jiran sun sa'aatii isaa nyaata isaa itti barbaachisu beeka. Sa'aatii itti hojii hojjetu beeka. Maal yoom hojjedha jedha. Maal inni yoom nyaachisee nyaadha. Ni beekaa jechuudha. Maal yoom hojjete yoom qophaa'a dura keessa qophaa'a jechuudha. Maaliif ogeessota isaan jala jiran garboota mana san keessa jiran irraa sa'aatiin nyaataa isaanii akka irraa hin dabarre akka isaan hin miidhanneef qabeenyi mana san keessa akka hin qisaasonneef sa'aatiitti qophaa'u beeka. Sa'aatiitti nyaata isaa qopheeffatu beeka. Sa'aatiitti haal duree barbaachisaa duraan dursee qopheeffatu beeka. Inni amanamaaf ogeessa ta'e sun eenyureedha? Garboota isaatiif nyaata yeroo dhiyeessuuf. Garboota mana san keessa jiran yeroo nyaachisu, kan yeroo obaasu, kan yeroo beela baasu, kan yeroo dheebuu baasu, kan rakkina isaanii yeroo hin dhaqqabu. Kaka isaa hin xuroofneef eegumsa barbaachisaa isaaniif dhiyeessu, isaanii taasisu. Kaka isaan bineensaan hin nyaatamneef isaan eegu. Inni eenyureedha? Ogeessa sudha. Garbichi eenyureedha? Haadha ergaan kun keeti.
ogeessa amanamaa ta'e, tajaajilaa amanamaa ta'e, tajaajilaa ogeessa ta'e, tajaajilaan ogeessi waa hundaaf tartiiba qaba yeroon qopha. Waan hojjetuuf hojii isaatiif tajaajila isaatiif ergama isaatiif yeroon qophaa yeroo kamtu maal akka raawwatu beeka. Ati illee obboleessa tajaajilaa amanamaa, tajaajilaa ogeessa isa ergama waaqitti kenna akkaatuma waaqitti kenna raawwatee hojiirra oolchu. Isa sana ta'e gooftaa keetiif gooftaa ayyaamamteerta. Inni kun muudama baay'ee muudama. Yeroo malutti isaanii kennuuf jedhe garbichi mana isaa jiraatan irratti isaan inni muudama jechuun aangoo aboo namni fudhachuu danda'u itti gaafatamummaa namni fudhachuu danda'u eenyu garboota isaatiif amanamummaan ka tajaajiluu danda'u amanamummaan ka hojjechuu danda'u inni muudamaaf aboon kennamuuf danda'u inni eenyudha kutaa kanatti nama kanaaf namni tajaajila amanamaa tajaajila isaa ogummaaf amanamummaan kennu kun maaltu isa barbaachisa? Muudamatu isa barbaachisa. Kanaaf ogeessi kun tajaajilaan kun eenyuree? Garbichi kun eenyuree? Namni hojii kana amanamummaaf qulqullummaan qajeelummaan garaa qulqulluun hojjetu inni eenyuree? Lakkoofsa 46 irratti garbichi gooftaan isaa yommuu deebi'utti utuu inni akkasuma hojjetu isa argusu eebbifamaadha jedha. Garbichi sun adoo inni akkaatuma ergamatti kenname sanii tajaajila isaa amanamummaaf ogummaa adoo inni kennaa jiru akkaatuma ergamatti kenname saniin adoo inni hojjetaa jiru gooftaa ergama kanatti kenneef muudama kanatti kenne gooftaan aangoo kana itti kenne gaafa inni deebi'ee dhufu akkasuma inni hojjetaa jiruun gooftaa isaa deebi'etti dhufe inni sun eebbifamaadha. Inni sun eebbifamaadha. Amanamaa akka ta'edha. Tajaajila amanamaa teessoo qofa teessoorra ta'ee ka'ee ka teessoo isa hannaaf hin fayyadamne. Ka dhaloota ittiin hin burjaajessine, ka dhaloota ittiin hin cabsine ergamaaf muudamatti kenname sana. Ka sagalee dhaloota akka inni nyaachisuuf itti kenname sana irraa fuudhee ka'ee dhoksee hin nyaanne tajaajilaan hattuun taane tajaajilaan ogeessi. Ha ergama gooftaa isaa akkaatuma gooftaa isaa itti kenneen akkasuma raawwataa jiruun gooftaa isaa dhufu sun inniin sun eebbifamaadha. Eebbifamaadha. Ati obboleessa kiyya eebba barbaaddaa waaqarraa. Obboleeyyaan tiyya gooftaa keessanirraa waaqarraa eebba barbaaddu. Tajaajilaa eebbifamaa, tajaajilaa ogeessa, tajaajilaa amanamaa ta'a. Akkaatuma gooftaan keessan ergama isintti kenne saniin amanamummaaf ogummaan raawwadha. Gaafas gooftaan keessan dhufee inni nuus hin eebbisa. Inni iyyuu si eebbisa. Ergamatti kenne callaatti amanamummaan bahe. Ergama gooftaan sitti kenne qofa ati ogummaan bahe ogummaan raawwadhu. Akkaatuma gooftaan sitti kenne ati akkasuma hojjedhu. Gaafas gooftaan kee si eebbisa. Gooftaan kee gaafas si eebbisa. Inniin sun eebbifamaadha. Ani dhuguma isinitti himadha. An dhuguma isinitti nan himadha. Inni qabeenya isaa hundarratti isa muudaa. Inni amanamaan ta'e. Ogeessi amanamaa, tajaajilaan ogeessi. Ka ergama gooftaa isaa itti kenne sun akkaatuma gooftaa isaa itti kenne saniin akkuma sanii raawwataa jiruun gooftaa isaa deebi'ee dhufe sun muudama xiqqaa gooftaa isaa itti kenne sun amanummaaf ogummaa inni raawwate inni hojiirra oolche sun ogeessota isa jiraniif garboota isa jiran akkaatuma ergamatti kenname saniin ka nyaachisee ka obaasee isaan beela baase. Ka ogeessonni akka isaan hin beelofne, akka isaan hin dheebonne, akka isaan hin rakkan, akka bineensi isaan hin nyaanne ogeessota saniif garboota saniif eegumsa taasise inni suni. Yoo akkaatuma ergamatti kenname saniin raawwate dhuguma gooftaan isa xiqqaa saniif isuma qabu hundarrattuu muudama isaa kennaafidha. Isuma qabu irratti isaan muudaa aboo kennaafidha. Hundumaayyuu akka inni bulchuuf, hundumaayyuu akka inni tiksuuf, hundumaayyuu akka inni sooressuuf, hundumaayyuu akka inni qajeelchuuf, hundumaayyuu akka inni baasuuf aboo isaaf kennaafidha. Taayitaa aangoo isaaf kenne.
baalli ni dabalamtii fedha. Ulfinni isaa ni dabalaa fedha. Gaafa akkuma gooftaan kee sitti ergama isaa sitti kennu, ergama waaqayyo sitti kenneef, ergama abbaan kee sitti kenneef amanamaa taatee yoo sochootu, ergama waaqayyo sitti kenne saniif jaalalaaf ulfinnaan akkasuma yoo deddeebite, gooftaa keetiif ogeessa ogummaa hojii waaqayyo sitti kenne ogummaa yoo raawwatte, akkuma waaqayyo sitti kenne atilla akkuma san yoo hojjette, xiqqaa bakki xiqqaa amma jirtu si madaalu jedhee gooftaan kee isa caalutti ol si fuudha. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Bakka jirtutti garuu gooftaa keetiif amaname, namaaf amanamuu miti. Gooftaa keetiif amaname. Gaafa gooftaa keetiif amanamte rakkoon qabu nama hundaafuu amanamaa taata. Akka kanuutan kanneen gooftaa keenya amanamuu dadhabne waaqa hanna. Sa'aatii waaqa jalaa hanna. Ulfinna waaqaa jalaa hanna, qabeenya waaqaa jalaa hanna. Kanaaf hattuu waan taaneef waaqayyollee nu dhiiseera. Amma mee koottaa gooftaa keenya kanaaf ogeessa tajaajilaa amanamaa haa taanu. Tajaajilaa ogeessa haa taanu. Isa waaqayyo nutti kenne akkaataa nutti kenne haa raawwannu. Eegaa jedha. Garbichi gooftaan isaa yommuu deebi'utti utuu inni akkasumaan hojjetu isa argu sun eebbifamaadha. An dhugumaan isinittan himadha. Inni qabeenya isaa hunda irratti isa muuda. Garbichi sun garuu yoo hamaa ta'e gooftaan koo yeroo dheeraa tura ofiin jedhe, yeroo dheeraa tura amma dafee deebi'een dhufu ofiin jedhe, garboota isa wajjin tajaajilan tumuu, machooftota wajjin immoo nyaachuuf dhuguu jalqaba. Gooftaan garbicha sana guyyaa inni isa hin eegnee fi sa'aatii inni hin beeknetti hin dhufa. Guyyaa inni hin beeknetti, sa'aatii inni quba hin qabnetti gooftaan isaa deebi'ee dhufa. Gaafa sana immoo inni isa kukkuta. Fakkeessitoota keessatti isa ramada. Achitti boo'ichaaf ilkaan qaruutu ta'a. Kanarraa waaqayyoon waa baraaru. Amanamuu dhabuurraa, ogummaa dhabuurraa waaqayyoon waa gargaaru. Ogeessi yookaan tajaajilaan sun, ergamaan sun yoo gooftaan kiyya hin tura jedhe suuta deebi'ee dhufa yeroo qaba ayi xiqqoon tura boqonnaa barbaada jedhe akka gooftaan ergamatti kenne san deemuu dadhabe. Tajaajilatti kennameef ergamaaf hojiitti kenname san qulqullummaaf amanummaan ogummaan raawwachuu dhabe. Garboota isaan jala jiran san rakkisuu yoo jalqabe, nyaata isaan dhoowwachuu, soorata isaan dhoowwachuu, beelessuu, rakkisuu, tumuu, isaan daraaruu yoo jalqabe, warra machooftotaa fi warra ulfinna waaqaa hin beekne walii ooluu yoo jalqabe, teessoo waaqayyo irra kaa'ee dhiisee teessoo fakkeessitotaa, teessoo warra cubbamootaa gubbaa dhaqee yoo taa'e, gooftaan isaa sa'aatii inni hin eegneef, sa'aatii inni quba hin qabnetti deebi'eetti dhufa. Gaafa gooftaa isaa deebi'eetti dhufu sana ergama gooftaa isaa waa hin raawwataniif, hojii gooftaan isaa hojjedhu jedheen waan hin hojjetaniif, gooftaan kiyya ganaa hin tura yeroo qaba jedhee bashannanaa waan tureef, gaafa gooftaa isaa deebi'ee dhufu sana murtiitti kennama. In kukkutama. Warra fakkeessitoota waliin ramadama. Achitti bu'aaf ilkaan qaruu gaddaa gaabbii qofatu ta'a. Buleeyyaan tiyya. Har'a mi'aan ati eessa jirra? Dhugumaan eessa jirra? Addee waaqi si keef ergamaaf hojii waaqi sitti kenne sane ogummaaf amanummaan raawwataa jirtaa? Raawwataa jiraan. Isuma natti kenne hojjetaa jiraan. Isuma natti kenne hojjetaa jirtaate obboleessa kiyya obboleetti. Dhuguma akkaatuma waaqayyo raawwadhaa jedhanii raawwataa jirraa nuti. Waaqayyo yoo nuti akkaatuma ergama nutti kennameef ergamaaf muudama nutti kenname, teessoo nutti kenname, hojii nutti kenname ogummaan
amanummaa yoo raawwanne waaqayyo amanamtoota yoo taane isa caaluuf waaqayyo nu qopheessa isa caaluuf yoo garuu teessoof itti gaafatummaa aboo nutti kenname saniin hanne yorraa nyaanne yorraa hir'isne yoo akka waaqayyo deemaa nuun jedhe deemuu dhiifnee fedha mataa keenyaa faana kaanee deemne machoototaaf warra waaqayyoon hin beekne lafa ulfinni waaqayyoo hin jirre deemne ooluu yoo jalqabne ulfinna waaqayyootiif ergama waaqayyo nutti kenne isaanii gooftaa nutti kenne irraa yoo gadi buusne yoo gadi irraa hir'ifne ramaddiin keenya warra fakkeessota waliin ta'a. Murtiin keenya murtii du'aa ta'a. Kukkutamuu ta'a. Cicciramuu ta'a. Balleeffamuu ta'a. Kanaaf obboleeyyaan tiyya guyyaan ati amanamummaan tajaajiluuf qabdu. Guyyaan ati ogummaan tajaajiluuf qabdu guyyaa kana. Borii kiyya jettee guyyaa dheeraa qaba jettee bara dheeraa qaba jettee har'a biyya lafaa waliin fiigda taanaani kisaaraa keessa jirra. Kisaaraa naggaadaa jirra. Kasaara naggaaduu keessaa waaqayyo nu haa baraaruuti. Obboleeyyaan tiyya ogeessa ta'a. Amanamtoota ta'a gooftaa keessaniif. Lafa jirtaniif haala jirtan kam keessattuu gooftaa keessan ogummaan amanamummaan ergama gooftaa isinitti kenne bayaa. Gooftaa kanaaf jiraadha. Gooftaan kiyya hin tura. Namoonni baay'een ay bakka nu geette takkaa biyya lafaa waliin sirbina, biyya lafaa waliin gutaalla, biyya lafaa waliin maraanna, biyya lafaa waliin machoofna, machootota waliin machoofne, warra sagaagal waliin sagaagallee, warra hatu walii hanne, achiin duba guyyaa qabna gara gooftaa deebina jennee kaanee beellama dheeraa qabanna. Ado guyyaan sun hin geenye gooftaan gara keenya deebi'ee dhufa. Ado sa'aatii ati beellamatte sun hin geenye beellama kee guyyaa ati hin beekneef guyyaa ani hin beekneef guyyaa isin hin beekne gooftaan deebi'ee dhufa. Gaafa gooftaan deebi'ee dhufu murtiin kiyyaa keeti. Yoo akka ergama waaqaatti hin deemin, yoo akka ogummaan hin socho'in, yoo ogummaan hin baay'in, yoo ogummaan hin galin murtiin keenya du'a ta'a, cannana ta'a. Kukkutamuu ta'a, warra fakkeessota waliin ramadamuu ta'a, achitti boo'aaf ilkaan qaruu, gaabbii boqonnaa hin qabne, adoo akkas ta'ee jiraadhe, adoo gaafas hojii isa dhiisee jiraadhe, adoo gaafas jireenya akkasii dhiisee jiraadhe jechuu ta'a. Garuu gaabbiin duuba si deebisuu hin dandeettu. Gaabbiin kaleessaa sun achirraa si fayyisuu hin dandeettu. Inni si fayyisu, inni na fayyisu, inni nu fayyisu obboleeyyaan tiyya isa haadha nuti amanummaaf ogummaan tajaajiludha. Isa aniif isinarraa ergamnutti kenname amanummaan ogummaan isa nuti raawwannu sana maarree gooftaan kee ergama sitti kennee jira. Ergama gooftaan sitti kenne kana teessoo gooftaan si gubbaa si kaa'e san gubbaa irraa hin kaasini. Waaqayyo teessoo ulfinnarra si kaa'ee jira. Teessoo ati ergama guddaa itti raawwattu gubbaa si kaa'ee jira. Muudama ati waan guddaa itti raawwattuuf hojii guddaa si kennee jira. Teessuma ulfinnaa ka waaqirra si kaa'e san gadi dhiiftee biyya lafaatiif hin deemini. Teessoo san takka gad dhiiftee lammaffaatti deebi'uun siif chaalenjii. Ulfinna amma waaqayyo irra si kaa'e san amma gad dhiifte tanaan lammaffaa itti deebi'uun siif rakkoo gaargala guddaa. Kanaaf obboleeyyaan tiyya isa kana jaalala waaqayyootiin kan ani isin kadhadhu. Ergama waaqayyo isinti kenne. Hojii waaqayyo isinti kenne. Amanummaan ogummaan raawwadha. Ogeessa ta'e. Amanamaa ta'e. Tajaajilaa ogeessa. Tajaajilaa amanamaa ta'e. Tajaajilaa ogeessaaf tajaajilaa amanamaa taate taanaani. Sa'aatii barbaaddeef guyyaa barbaadde gooftaan kee yoo dhufe isa caaluuf si qopheessa. Isa caaluu si kaa'a. Isa caaluu gubbaa si kaa'a. Isa sitti kenname qottee awwaalta taanaan. Ergama sitti kenname isa ittiin hojjedhu siin jedhame. Qottee awwaalta taanaan gooftaa karraa fuute lafaa gate taanaan
duriyyoota walii oolteen taanaan gaafa gooftaan kee sirraa ulfinni gooftaan sitti kenne kun gaafa gooftaan deebi'ee dhufu sirraa murqama. Takka sirraa murqame taanaan deebitti argachiisaaf aarsa guddaa si gaafata. Aarsa guddaa har'umaayyuu dhaloota. Har'umaayyuu obboleeyyaan tiyyame gooftaa kanaaf ulfina gooftaatiif haa qophoofnu. Kanaaf ergaan kiyyaarraa lafa jirtuuf haala jirtu keessatti tajaajilaa amanamaa fi tajaajilaa ogeessa ta'edha. Tajaajilaa amanamaa, tajaajilaa ogeessa ta'e. Ati ogeessa taate taanaan gooftaa ulfinnaaf si qopheessa. Ati tajaajilaa hattuu taate taanaan amanummaa kee dhiifte taanaan warra machooftotaaf warra fakkeessota walii oolta taanaan hojii biyya lafaatiif waan biyya lafaa raaroo biyya lafaatiif dhoqqee biyya lafaa horduu jalqabde taanaan sa'aatii ati eegnitti sa'aatii ati hin barbaadnetti sa'aatii ani eegnetti gooftaan kee deebi'ee dhufa. Gaafa inni deebi'ee dhufu sani ergama nutti kennameef ergama sitti kenname sani deebinee argachuu waa hin dandeenyeef ramaddiin keenya kukkutamuu ta'a. Ramaddiin keenya warra fakkeessotaa fi warra hojii hammeenyaa hojjetan waliin ramadamuu achi gatamuu ta'a. Kanaaf har'uma ogeessa ta'e, har'uma amanamaa ta'e, har'umarraa jalqabe hojii kee maal raawwadhee maal raawwachuu dhabe. Tajaajilaan ogeessi hojii itti kenname tartiibaan raawwata. Qophaadha yoomiyyuu qophaa. Ergamatti kennameef qophaa, hojiitti kennameef qophaa. Gooftaa isaa amma yoo dhufe, amma gooftaa ulfinna biraatiif nama isa qopheessu jechuudha. Amma yoo dhufe. Kanaaf gooftaan kee amma yoo dhufe, amma gara kee yoo dhufe, an dhugumaan gooftaan kee ulfinnaaf na qopheessa moo almaaf na qopheessa? Warra fakkeessota waliin na ramadamoo ulfinna isa caaluuf na qopheessa gooftaan kiyya. Kanaaf dhaloota qophaa'aa har'uma guyyaan keessan har'a. Bori keessanii miti baay'isee kiyyaaf keetil aniif isinillee jechuudha. Guyyaan nuti ittiin hojjennu sa'aatiin itti hojjennu sa'aatiin nuu kenname sa'aatiin anaa kenname sa'aatiin sii kenname har'a. Har'a achi keetii miti. Har'a achi kiyyaa miti. Boru ka'eennu akka ta'e hin beekne boru carraa argadhee itti fayyadamuu danda'a dhiisuu danda'a. I don't know. Carraa boru ittiin daldaltuun qabaachuu dandeetta. Carraa boru ittiin hojjechuun qabaachuu dandeetta. Boru garuu keetii miti. Guyyaan keetii har'a. Guyyaa ati carraatti qabdu, guyyaa ati itti daldaltu, guyyaa ati itti hojjettu, guyyaa ati waa hunda itti sirreessuu dandeettu har'a boru keetii miti. Boru kiyya itti taanaan borurratti har'a balleessitee har'a diigdee isa har'a jaartu kana diigdee boru jaaratti taanaan boru keetii miti. Har'a diigdee boru jaaruu hin dandeettu. Har'umarraa jaarsa kee jalqabe, har'umarraa hojii kee jalqabe. Har'umarraa bakka irraa deebitu irraa deebi'i. Har'uma isa hojjechuu qabdu hojjedhu guyyaan keetii har'a. Kanaaf obboleeyyaan tiyya jalala gooftaatti inni ani isin kadhadhu tajaajilaa ogeessa ta'a. Tajaajilaa amanamaa ta'a. Tajaajilaa waaqayyotti gammadu ta'a. Tajaajilaa qophaa ta'a. Tajaajilaa hidhatee qophaa'e. Yoo gooftaa isaa itti dhufe gooftaan kiyya baga hojii kana hojjette tajaajilaa gooftaan itti gammadu. Tajaajilaa gooftaa gammachiisu tajaajilaa Yesuus gammachiisu ta'a dhaabadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Tajaajilaa ogeessa. Tajaajilaa amanamaa ta'a. Barri keessan haa eebbifamu. Abdii sii deebisee jira. Gooftaan isin haa eebbisu ulfaadhaa eebbifamaa. Ameen. Eebbisaa silaasaatu sagantaa gaggeesse waan ta'eef akkatti na eebbisaa jedhuun qabu. Eebbisaa. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Eebbifama. Ameen. Eebbifamaa isin waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa jiraadhaa. Gooftaan si haa eebbisu. Hojjetaa amanamaa ofii amanamee namootaan akkas jedhee barsiisuu danda'u. Kan yeroo namni kan biraallee nama tajaajiluu didee badutti bakka bu'ee tajaajiluu danda'u qabaachuun salphaa miti. Waaqayyo yeroo hundumaa nama hundumatti hin dubbatu. Yeroo immoo torban 2-3 walitti taasisee kophaanuma kee dandeessee qabuu keetti waaqayyo si haa eebbisu. Yeroonis ga'eeraa sagantaa
natti fakkaata torban dhufu kan koo natti fakkaata tajaajilli sagalee waaqayyoo yoo gooftaan jedhe torban inni sagalee waaqayyoo isinii hiraa. Amma garuu mata duree lama irratti kadhannee waa'ee biyya Itoophiyaa kana kadhannee xumurraa. Mata dureen inni tokko garee tajaajiltootaa keessatti sagalee Yohaannaa dhaga'een ture. Waa'ee eerpoortii biyya Itoophiyaatiif akka kadhannu. Lammaffaa immoo waa'ee kana wajjin wal qabatee noormaalii kadhannaa yeroon isaallee tarii gara fuulduraa ta'uu danda'a. Waa'ee oomisha biyya Itoophiyaa kanaaf kadhannaa. Oomisha jechuun maalni numa beektu oomisha jechuun qonna jechuudha. Waa sanaaf kadhanna. Isa kan qonnaa anatti dabalee isa kan wannoo garee isa kan eerpoortii ishiirraa fudhadhe. Maaliif akka ta'e hin beeku wanti waa'ee biyya Itoophiyaa nama hundumarraa dhaga'amu kun waan gaarii miti. Namootuma waaqayyoo namootuma gurguddaa argitan ta'e hin beeku tarii ani baay'ee miidiyaa kanan fayyadamu yeroo man daqiiqaa argadheen irra fiigaa. Waa'een biyya Itoophiyaa waan gaarii tokko dhaga'u nama hundumarraa kanaaf. Waaqayyo immoo waan dubbatuuf qaba. Gara torban dhufutti waaqayyo jedhe wajjin laallaa yoo waaqayyo yaada koo jijjiirsise immoo waan biraa laallaa. Maalumaaf biyya Itoophiyaa kanarratti rakkoon kun seexanatu seexanatu fidaa caalayyuu waaqayyo anumatu fida yeroo inni jedhee dubbatu jira miti dhageessanii takka tatti ni minaagini. Ergaa garaagaraa namoota isin amantaa irraa yoo dhageessanii waaqayyo biyya kanarratti kanan fidaa jedha. Seexanni kan fidu tirfii ta'ee jechuudha. Wantoota tokko tokko wanta waaqayyo fiduudhaaf yaade dhoowwuu dandeenya ta'a. Isa kan seexanaatti mormuu dandeenya ta'a. Waaqayyo immoo wanta tokko waan murtoo godhee giddiitti fiduun irra jiru jira. Isa sana keessatti immoo akka namoota keessa dabarsuuf. Waaqayyo kadhannaa waaqayyo caljeetuma oduun odeessu jechuudha. Bakka sittan fida jedhee akka nuti beeknuuf jecha qofa ta'e achi keessatti maal akka goonuu nutti himuudhaaf yookiin akka nuti oolchinu yookiin akka nuti oollu yookiin akka hambisnu wanticha jechuudha. Akkasiitiin waaqayyo nutti hima. Mee hin kadhannaa waa'ee eerpoortii kana ilaalchisee hin kadhannaa rikoordiin cufaa rikoordii gochaan ture sagalee akiliiluu sanni tajaajilaa ture yuutuub irra kaa'uudhaaf rikoordiin cufaa namni hundumtuu akka firii ta'ee kadhatuuf rikoordii cufeera.